Maanguddoon waggaa 78 haadha warraa 23 fuudhan. Waa'ee gaa'ela isaanii maal himu laata? Mucaan hangafaa maanguddoo kanaa ga'eessa waggaa 53 yommuu ta'u, intalti isheen dhiyoo godhatan reefuu ji'a 3 guutte. Maanguddoon waggaa 78 kun obbo Isiyaaq Adaannoo Sarbee jedhamu. Jiraataa magaalaa Moyyaalee ganda Malabbaati. Maanguddoon kun wayita dargaggeessa umurii waggaa 23 turanitti haadha warraa isaanii jalqabaas fuudhan. Isa boodas waggoota 55 darban keessa haadha warraa 23 fuudhanii ijoollee 70 godhataniiru. Ilmi isaanii inni hangafaa ga'eessa umurii waggaa 53 yommuu ta'u, daa'imni isheen dhumaa reefuu daa'ima ji'a 3ti. Obbo Isiyaaq haadha warraa isaanii ishee 23ffaa erga fuudhanii waggaa tokkoyyuu akka hin guunnes dubbatan. Dabaleen fuudhe jedhanii dubbatu. Horsiise bulaa gaamessa akka turan kan himan obbo Isiyaaq Adaanoo yeroo tokkotti loon 800 ol horsiisaa akka turanis himu. Qabeenyi isaanii kunis haadha warraa kunneen fuudhuuf ka'umsa akka ta'eefis dubbatu. Fedhii kootiinan fuudhes jedhu. Gaafas loon qabeenya horii guddaan qaba. Qabeenya bulchuun danda'a jedhee yaadu guddoon qaba ture. Ergasii dabaleen fuudhe. Ammallee haati warraa haarofti erga deettee ji'a 3 qofas jedhani. Dabaluunis horsiise bulaan ture. Gaalan tiksa, loon tiksa, re'een tiksaa ture. Loonuman nyaadha, gaalan elmadha. Horuma kana nyaadhee irratti guddifadhees jedhani. Obbo Isiyaaq hanga ammaatti haadha warraa 23 yaa fuudhan malee haadha warraa kunneen waliin al tokkotti waliin hin jiraanne. Haaluma kanaan haadholii warraa isaanii 23 kunneen aanaalee fi magaalaa akka Udaat, Areeroo fi Moyaalee keessatti fuudhuus himani. Obbo Isiyaaq Adaanoo haadholii warraa isaanii duraanii waliin dabareen gargar kan ba'an yommuu ta'u, akkaataa haadholii warraa isaanii duraaniin gargar itti ba'an haadha warraa haaraa itti fuudhaa turanis ni himu. Bareedduu tokko yoon arge nan fuudha. Haadholii warraa duraan turan keessaa ishee tokko dhiisee kan bakka buusa. Akkasiin deemsiseen 23 gahes jedhan. Haati warraa isaanii tokko du'aan boqochuu kan himan maanguddoon kun yeroo ammaatti haadholii warraa 3 waliin akka jiraatanis himaniiru. Haadholiin warraa amma waliin jiruu fi kan bulchaa jirus 3. Kan hafan 19 gargar godaanneerras jedhu. Kaan wal dhabnee gargar yaanellee ni jiru. Kaan wal dhageenyee gargar baanes jirus jedhani. Gama biraatiin gaa'elawwan 23 ijoollee dhiiraa 36 fi ijoollee dubaraa 34 walii galatti ijoollee 70 kan horatan obbo Isiyaaq dhalli isaaniis baay'achuus himu. Dubartii fi ilmi dhiiraa ani dhale kan akaakuu jedhu kaan mucaan kiyya dhale kan intalti tiyya deette walitti nama 279 jedhan. Gama biraatiin karoora haadha warraa 24ffaa fuudhuu akka hin qabnes kan himan maanguddoon kun amma dadhabeera karooras hin qabu jedhaniiru. Gama qabeenyaanis akka durii isaanitti loon baay'ee akka hin qabnes dubbatu. Maqaan ilma isaanii hangafaa Ibraahim akka ta'e kan himan maanguddoon kun daa'imni isaanii isheen dhiyoo dhalatte Warqii akka jedhamtus dubbataniiru. Namoonni isaan beekan akka isaan leellisanis himuunis namoonni akkamiin guddiftaa naan jedhu. Boorannis garbis nama cimaa, nama gurra qabu, nama maqaa qabu naan jedhu jechuun himaniiru. Itoophiyaa keessatti haadha warraa yookaan abbaa warraa tokko ol qabaachuun seeraan alaa. Namni tokko gaa'ela isaa keessa jiru osoo hin hiikin kan fuudhuun yookaan immoo kan biraa fuudhuun hidhaa hamaa waggaa 5 nama adabsiisus akka danda'utu akka seera biyyattiitti taa'ee jira. Egaan hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Egaa wanta dinqisiisaaf nama bashannansiisu garaa akkasii qabannee hanga isiniif dhufnutti nagaan tura. Eebbifamaa isin jaallanna.